Ayya akkuma agartan kana mantana itti gaafatamaa paartii siyaasaa magaalaa Maayaa Obbo Mul'ataa Bushraa yookaan Abbaa Dargaggoo nu biratti argama. Guyyaa kana irratti yaada qabdu maali? Fiigichi guyyaa irraa kun almost guyyaa yaadannoo dhalata abbaa waggaa abbaati. Waggaa kudha sadaffaan ta'e kan immoo baranni itti dhaabbata irraa gosa sadaffaa ministeera asatti dhaabbata sanirraa abbaa dhaabbata sanirraa kaasanii jalqabsiisanii marsaa duraatti xumuranii guyyaa sadaffaa guddaa kanaa kan qophaa'ee. Hayyee Obbo Mul'ataa Bushraa jiraattota magaalaa Maayaatiif dhaamsa yookaan yaada yoo qabaatte asumaan dabarsiif. Sadarkaan keenya kun guyyaa irraa fiigicha waliigalaatiin guddina argee baatii fi magaalaa Maayaa keessanii waliin asiin gaggeeffame. Yoo rabbi deemaa guyyaa iftaanii hiriira guddaadha qabna. Hiriirri inni goolabamu hiriira guddaan magaalaa jechuun dhaabbamu guyyaa sadii saaluma kanaan guddina argee baatii fi magaalaa Maayaa waliin iftaanii asitti waan gaggeeffamu namni hundi guyyaa iftaanii